biyyi kun bar biyya baqaati bar. Kuni bar biyya Arabaati. Biyya tanarraa biyya biratti imaluufin as jira malee asitti hafuufin as jira. Soo maal godha asitti hafaree anuu asii deemaa miti. Si dhiisee mooyii handee. Akkatti yaaddan bar. Akkatti yaaddan kun na dhibaa jechuun. Onkwani Faransaaytti miti. Biyya silaa guddoodha jalan Ameerikattu nama baatii tokko keessatti deemee argitanii. Nama kamtu jaarsa kamtu jaartii isaa biratti jaartii isaa laaluu deemee baatii lamaaf baatii tokko keessatti qabee deema. Takkaatuun dhageenyeewu. Takkaatuun dhageenye. Waa meeqaa jira namni ganaa piroosesaa jira waa meeqaa jira. Akka baatii lama keessatti sila akkas ta'e nama meeqaa namni kamuu bara akkasitti ni ba'a bara sila akkas taate. Sila akkas taate mas namni kamuu ni deemaa biyya tana maal godhaa taa'ettanii tas nama hedduu asii jaarsi kan biyya Ameerikaa jiru as jiru jira kan Asturaaliyaa Kaanadaa jiru as jiru jira kan ilmoo asii qabatanii taa'antu jira. Osoo baatii takkaa fi baatii lamatti nama laalu dhufanii qabanii deeman taate bareedaa ture bar. Sinigalee akkasin ta'u bar guys waa meeqaatu jira nama tokko qabdi deemuudhaaf waa meeqaatu jira bar. Ilmoo hin qabu faajanii booda irratti erga galee booda himanii fi himtii fi himaaf akkas tabiraa takkan qabasi dura faajanii akkasitti walii haa jiran jetti. Baay'ee inni gaafa fuudhu waan isii irraa barbaadu yookaan waan kana sirraa fedha jedhee waadaa waan walii seenanii wal fuudhanii qabanii garuu tariifa galee. Mana kanatti waan akkasitti waadaa walii seenuu hin jiru. Mana kanatti waluma laallatu. Sometimes inni ammootu waan qabu fa'aa dhokfatee waan akkanaa qaba jedhee kan gaafa duraa jechuun itti fime sayyoo manatti galan waan sana fa'aa barbaaddee biraa dhabuu dandeessi. Ilmoo fa'aa qabaatee ilmoo hin qabu jedhee jaalallee yookaan jaartii biraa qabaatee hin qabu jedhee yoo bifa sanaan kan itti deemu taate dhumarra ammootu osoo oolaniin buluu walii kuu danda'an jecha. Ammas isin afeera mana kanatti amma faxara fa'aa maal afeerti? Xibsii fa'aan afeeraa bargara fa'aa warra jee fuudheetitu afeeruu mitiiti manni nyaatatu karaa akka ta'e itti garsiisu isin immoo afeerraa san teessee eegi kunis ni jira beeyte. Hanqina maallaqaa illee ta'uu danda'a. Amma yeroo dhumati gaafattu iyyuu namoonni hedduun haala jireenyaatiin giddugala irra gadaanaa fi akkasuma tujjaara jettee gaafachaatiin turte. Giddugala jedhee tarii maallaqa harkaa dhabuu danda'a. Gaafa isiin barbaaddutti ammootu yoo maallaqa harkaa hin qabaatiin ibsiidhaa miti shiroo fasasiyyuu affeeruu hin danda'u. Sun ammootu dhiibbaa fiduu danda'a. Garuu wal nama hiiksisaa sun. Kuni bar jechuun dubartiin gisee hedduu beekte osoo mala qabduun mala isaanii kana ittiin fayyadamanii amma dhiirti waan jedhe hunda hin godhu gaafa sin fuudhin dura waan kana siifin bite gaafa sin jiru targaa bootee eegdu jira eeguun qabdammee bakka akkaati isa dhiyaatuuf waan kan keessa laaluu barbaade amma fooqii siifin jaaree sin jemmee fooqii san jaaruu baay'uu danda'a. Sanni jaaree gaarii miti isin galee akka yoo waan jaaruu qabaanne. Duuba dhaabbattee jajjabeessituma kara jaarmiyaa san akka deemu godhuu qabda malee. Wanti godhuu hin qabdunna waan san faatu jira beekte. Sorry bakka waan kana dhaga'uu kiyyattanii garuu anaaf gammachuu miti osoodhuma waliin fuudhanii maalummaa walii adda wal baafachuu iftoomina walii qabaachuu obsa walii qabaachuu kaan obsanii kaan dhoksanii kaan gorsanii bifa sanaan waliin deeman malee jechuudha. Akkuma fedhii kan keetii yoo naa ta'a jettee dhibbarraa dhibbatti itti amanteetti deemte wanni fedhii sun yoo si jalaa hanqate rakkoon biraa dhufuu mala toosaniifuu warri wal kaadhimatan warri wal fuutan ofitti amanamummaadhaan qoma dhayadhaatii naaf ta'aa siif ta'aa waan jedhu walitti amanamummaadhaan kootta yoo ofitti amanamummaa fi wal amantiin kan jiraanne ta'e ammootu osoo oolaniin buliin guyyaa muraasatti walii kuu danda'an. Anamma amaloota akkasiin qabu fakkeenyaaf gama kan kootii jechuudha. Waan jaaladhi ni jaaladhaa ni qabadhaa irratti du'aa irratti cichaan hin qabadhaa gadhuma wajjin hin jiraadhaa jechuudha. Kan fedhallee yoo dhufe gargar wanni na baasu hin jiru saniifuu osoo itti seenin dura dhugaa kee jetti fuufitti sorry. Osoo mana makiititti jechuudha. Kaadhimummaadhaaf dhuftaa miti ol seentu. Fuula ishee ilaaltee fuula ishee qofaan hin murteessin. Kana jechuun fuula ishee qofaan hin murteessin gaafa sin jedhu.
Radda walan guys. Sorry natti bilbilan. So saniifuu bifa sanaan deemaa malee. Ay, maal inni kun ammoo? Maal isa saayikiliidha? Maal inni si Uummanni koomantii barreessisee mataa hin goone. Way waa barreessu kanuma jaalatta rabbisuudha. namni dubbatu sun mul'ataa hin jiru, wani namni haasa'u sun mul'ataa hin jiru, wani namni godhu sun mul'ataa hin jiru. Nyaadhullee nan godhu, dhugillee nan godhu. Wama kamii keessa iyyuu hin jiru. Wama kamii keessa iyyuu hin jiru. Maal taatee hoo maaliif? Maali dirqama wama kamii keessa iyyuu hin jiru bas. Maal jechuu dammoo naan galleen? Nyaachuu keessallee ishii koomantii dubbisuu keessa hin jiraatin nyaachuu dhuguu keessa maaliif hin jiran? Wama kamii keessa iyyuu hin jiru. Ammatti wama kamii keessa iyyuu hin jiru. Guys, me taap godhaa isin isaati. Kottu ba'i. Nantumne imimmaanii walakkaa inni na dhiise san imimmaanii itti guuta. Walakkaa namni harkaan fuudhe san imimmaanii itti guuta. Yoo sirriitti dhukkisiiseeti na tume bas achumaan bakka hin jiraa miti. Hirriba bareedaa dirra nagaa sirriitti gadi dirra sirri nagaa. Yookaan ammoo qawsoonii natumaa rufa namni harkaan fuudhaa miti. Ofii gisee namni harkaan fuudhu san nan gammadaa. Ofii keessi kiyyee bakka gammachuun qabu. Taap godhame. Hin dhabamte yoo hin sawwaramte matii agaruu bakka sana adda duuba. Bakka wayii jira bakka amallatti. Buutee malamee Fatia siirii wayii godhatte odoo akkatti siree baroom dura buutee kee. Way. Dhagaa guddaan darbatteennaan miila kiyya jala taree dhufee achiin an bakka wayii seene bakka fiigee. Badaa turre makiinaa jala seente moo? Roguma makiinaa wayii tashi jira wayii jala jennee ilaallu hin jirtu. Ofii asxaan. Qaalitti baangaali fakkaattu sana bukkeen ture bara sin bukkeen ture bara nan dhaabbata. Wayne nulaalaa turte dhaabattee nulaalaa turte bakka adiis bakka diseen darge. Wanni wayii irratti laxxafameetiin sin laalaa ture. Laa ilaaha illallah eega namitti baangaalii sana argite dhuguma achi nu bira jirti. Sawwaramne uummata bade. Akkas taanaan. Baata shakkite anatu hin jirtu jedheeni achi tareen malee. Shakkite beektaa bakka kana jirti bakka kana hin dhabamtu minaam jettee zubaalaa tokko irra kana zoorti beektaa. Fiigeef silaan fiigu gizeen taa'ee yaadu wallaahi haadha faata erga galee hin hafu jechuun yaadee takkaffaa du'aaf sodaadha. Wanta sirrii goote waan liif irratti jette sana takka liif irratti jette sana hima goote du'uun barbaadu jette akkuma san. Akkana naan jedhanii koomantii dhufanii sodaattu hubatee haa sodaattu jennaan Oromoo waan du'uun barbaaduun jedheen. Obboleessa kiyya waggaa 15 agarreen jedheen dhiifama naa godha andu'an sodaadha addunyaa kanarraan jedheen. Liibii akkam goote gachifatte moo maal goote? Hin beeku akka inni seen hin beeku noo daataan kiyya fiidide. Akkam ta'e beektaa ani si jala taa'ee ilaalaa jira beektaa Fatiyaa jala. Meeti mee eessa jirti? Eessa jirti namni hin jira jettan sun jettee tiriin kaameraa garaagaraa qabdi. Osuma akkana jettu tama takka tuftaf jette arge. Dhugumaan baata jeeyiga. Dhugatti waan gisee san ta'e irraa nutti Fatiyaa amma osuma adiin jira bira namni miidiyaa irratti silaa waliin arginu modoo maal jettu sarpiraayiz taate nutti. Wallaa duman atuma meetu jedhu akka godhaa. Dhagaa guddaa tokko duratti argite akkanatti as deemu. Dhagaa guddaan luka koo jala loo'ee dhufee beektaa.